akkana. Ofitti amanamummaa Islaamaa akka inni hin sobamne yookaan hin gowwoomfamne shayxaanaan yookaan dajjaalaan akkamitti amantaa guutuudhaan dhimma Yesuus cubbuu keenya hundaaf hin fannifamne jedhamattis isaan isa hin ajjeefne hin fannise. Kanaafuu Quraanni baay'ee ifaa fi amansiisaadha. Shakkii tokko malee akka mirkaneessu Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu, hin ajjeefamne hin fannifamne. Ati hin beeku jechuu keeti moo deebisaa hin kennu jechuu keeti moo deebisuu hin barbaadu jechuu keeti? Ati seexaan isa gowwoomsaa jiru natti dhaga'ama. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuu sodaataa jirta? Lakki seexaanii na gowwoomsuu hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Sababni isaa ani kiristaana gooftaa Yesuusitti mallattoo Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin beektu, kitaaba qulqulluu hin beektu. Akkamitti Yesuusitti amanta? Ani si caalaa Yesuus nan jaaladha. Ati hin beektu. Ani ajaja isaa seexaanni si gowwoomsaa jiraate malee ani seexaana siirraa fageessuu barbaada. Seexaanni akkana siin jedha. Yoo ati deebiste ni qabamta. Yoo ati deebiste gaafiin koo ilaalcha Islaamni akkamitti amantaa guutuu qaban jedhudha.